Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa kiloheerzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:00 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtu hordoftoota keenya, qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisaa an Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'u oduudha. Itti aansuun obbo Asfaawun Tolasaa Buraayyuu bakka hojii isaanii irraa ukkaanfamanii eessa buutee isaanii dhabamuun tibbana gabaasuun keenya ni yaadatama. Haala ukkaanfamuu isaanii waan beekan yoo nuuf ibsan kan jedhuun haadha warraa isaanii yeroo gabaabaaf dubbisnee jirra. Oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumura irratti ammoo ajjechaa fulbaana 8/2023 dargaggoota Masgeen Idhaa yookiin daangaa irratti ajjechaa waraanni faashistii PP raawwate sababeeffachuun jiraattota naannoo fi haala isaa keessa kan beekan nama tokko dubbisnee jira. Xumura irratti isin biraan geenya. Jalqabaa haga dhumaa nu faana turaa jechaa oduun kunnootti. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Ilmaan Oromoo qabanii hukkaamsuun dhabamsiisuun akkuma itti fufetti jira. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti tikni murna bilxiginnaa ilmaan Oromoo hukkaamsuun dhabamsiisuutu dhaga'ame. Akka kanaan obbo Asaffaa Tolosaa gaafa guyyaa fulbaana 2023 tikni bilxiginnaa magaalaa Buraayyuutii qabuun iddoon geessan hin beekamin jira. Obbo Asaffaan lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa irraa dhufanii magaalaa Buraayyuu akka jiraataa turan dubbatu maddeen. Haala ukkaamsamuu isaanii waan beekan yoo nuuf ibsan ka jedhuun haadha warraa isaanii yeroo gabaabaaf dubbisnee jirra. Oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun uummata Oromoo dararuun sirna bilxiginnaa akkaan jabaatee jira. Godina Hararge lixaa Ona Ciroo jalatti kan argamtu gandoota baadiyyaa hedduu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun jiraattota irraan reebichaaf saamicha dhaqqabsiisaa jiraachuun sirna bilxiginnaa hammaatee jira jedhu jiraattonni. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuuf nyaachistuun jiraattota ona kanaa gandoota baadiyyaa hedduu jiraatan irratti reebicha hamaa hidhaa saamicha qabeenyaa raawwachaa jiraachuun kaabinootaa fi hidhattoota PP akkaan kan jabaate yoo ta'u, sababa kanaa wiixata dabre irraa eegaluun lixa Harargee Ona Ciroo ganda Najaabaas keessatti dararaa jiraattota irraan dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni qe'ee isaanii gadi dhiisuu irra ga'anii jirus jedha odeessi kun. Ammatti namoota dararaan adda addaa irra ga'e keessaa kan maqaa arganne Abrahaam Yaasin, Ahimad Sulee, Adam Ussoo fi Adam Abdallaa namoonni jedhaman reebicha hamaa irratti raawwatameen buufata fayyaaf hospitaala magaalaa Cirootti yaalamaa jiraachuun baramee jira. Reebichaan alatti saamichi qabeenyaa kanneen akka maallaqaa fi bilbiloota harka isaaniis irraa saamamee jira. Kana malees Mustaarii Ibraahim, Muhammad Aliyyi,
Qaasim Ahmadii fi Iftuu Jamaal kanneen jedhaman ammoo waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan maqaa jedhu mana jireenyaa isaanii keessatti itti marsuun dhukaasa itti bananii qeerraa godaansisuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun kan bobbaate hidhattoonni Bilxiginnaa godina lixa Wallaggaa ona mana sibuu gandoota Idoroo Toobbaraa fi Qorqoraa jedhamu keessatti qabeenya uummataa hedduu saamuun konkolaataa torbaan gara magaalaa Mandiitti fe'uu maddeen himan. Ganda Idoroo Toobbaraa bakka addaa Cinnaaloo jedhamutti nama maqaan isaa obbo Geetaachoo Margaa jedhamu jalaa qullubbii diimaa ardaba yookaan kuntaala 2, ganda Qorqoraa bakka addaa Gabaa Jimaatee jedhamutti ammoo obbo Isiyaaq Taammanee, obbo Fiqaaduu Haftee fi obbo Asfaw jalaa qullubbii diimaa ardaba yookaan kuntaala 15 fi dukkaana cabsuun mi'oota achi keessa jiru guutummaatti jalaa saamuu addeessaa odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe. Namoonni qabeenyi jalaa saamame hedduu ta'us ammatti kan maqaa arganne kanneen qofa yoo ta'u, kana malees naannoo Qumbii jedhamtutti ammoo Zuu 23 uummata irratti dhukaasuun mana nama tokkoo guutummaatti barbadeessanii jiran. Ergamtoota sirna nama nyaataa Bilxiginnaa gidduutti wal shakkii uumameen tarkaanfii walirratti fudhachaa jiraachuun barame. Kaabinootaa fi hidhattoota Bilxiginnaa gidduutti wal shakkii uumameen tarkaanfii walirratti fudhachaa jiraachuun kabarame yoo ta'u, addatti ammoo hidhattootuma isaa sabaan Oromoo ta'an irraa amantaa dhabuun tarkaanfiif dararaa irraan gahaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa ona Malkaa Balloo magaalaa Jajaa keessatti miseensonni waraana Bilxiginnaa fulbaana 8 bara 2023 ganama keessaa toora sa'aatii 3 irratti miseensa isaanii nama maqaan isaa Kadir jedhamu edaal kan mooraa keessan wajjin hin bulle waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo bira bultee dhuftee ittiin jechuun reebicha humnaan olii irraan ga'uun dhaga'ame. Innis hoggaatumamu ittisa ofirraa taasiseen nama maqaan isaa Abdii Zuuber jedhamu dhagaa itti darbachuun rukutee miidhaa cimaaf saaxiluun ifoomeera. Kadiriin erga tumaniin boodas meeshaa irraa hiikuun hidhaatti ka darban yoo ta'u, haga ammaas wal shakkiif walitti bu'iinsi kun kan hin tasgabbaa'in ta'uunis himamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun godina lixa Wallaggaa ona Najjoo mana sibuu Qilxukaarraa fi lataa sibuu keessatti wal shakkii kaadiroota gidduutti uumameen aangoo irraa wal buusaa jiraachuu fi halkan dhukaasuun hawaasa shororkeessaa jiraachuun barameera. Lammiilee Itoophiyaa Keeniyaatti hidhaman 82 mormii lagannaa nyaataa geggeessuun gara biyyaatti akka deebifaman gaafatan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Keeniyaatti mana nama dhuunfaa tokko keessatti to'annoo jala oolfaman mormii lagannaa nyaataa geggeessuun gara biyyaatti akka deebifaman gaafachaa jiraachuun dhaga'ame. Lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan 82 ta'an kunneen agayya 26 bara 2023 qabamanii amma buufata poolisii Aatii Riiver jedhamutti kan argaman yoo ta'u, gara mana murtiitti dhiyaachuun gara biyya isaaniitti akka deebifaman irratti murtee eeggachaa akka jiran ta'uun himameera. Qondaaltonni immigireeshinii gara biyyaatti akka deebi'aniif buufata poolisii Maavokoo CNP keessatti hidhamanii kan argaman namoonni lakkoofsaan 82 ga'an kunneen damnee gara biyya keenyaatti deebi'uu barbaanna ka jedhan adeemsi gara biyya keenyaa deebi'uuf taasifamu yeroo dheeraa fudhateera jechuun fulbaana 11 bara 2023 lagannaa nyaataa taasisanii mormii adeemsisuu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasan. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman hedduun Keeniyaa qaxxaamuranii gara biyyoota biroo kan akka Taanzaaniyaa, Bahaa Giddugaleessaaf Afrikaa Kibbaatti imaluuf yeroo yaalan hidhaaf saaxilamuu irratti argamu. Sababa siyaasaan wal qabatee rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti babal'ateen lammiileen biyyattii hojjetatee of jiraachisuu hanqachuun jireenya fooyya'aa barbaacha gara biyyoota ollaatti godaanu barootaaf lubbuun darbuu dabalatee rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jiraachuun ni beekama. Oduu xumuraatiin lubbuun namoota Liibiyaatti balaa lolaan galaafatame lakkoofsaan 6,000 ga'uun barame. Liibiyaatti hidhi bishaanii 2 dho'ee lubbuu lammiilee 6,000 olii ka galaafate yoo ta'u, lakkoofsi kun dachaan dabaluu malas ka jedhu sodaatamaa jiras jedhame. Namoota du'aniin alattis lakkoofsi namoota 34,000 ga'anii qeerraa buqqa'uunis beekameera. Balaan hidhi bishaanii 2 cabee magaalaa Dirnaa rukuteen lakkoofsi lammiilee du'anii achi buutee dhabamaniif qeerraa buqqa'anii kana caalus malaa jechuun keessa beektonni Rooyitersitti gabaasanii jiran.
Magaalaa Liibiyaa Dirnaatti dilbata darbe bubbee hamaa istoorni Daani'el jedhamuun booda hidha bishaanii dho'een reeffi namootaa jumulaan funaanamee awwaalamaa jiraachuu irratti argama. Haga ammaatti lakkoofsi namoota achi buuteen dhabamee dabalaa waan jiruuf namoonni lubbuun darban illee lakkoofsi isaanii dabaluu danda'a sodaa jedhutu himamaa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan faana bu'aa. Obbo Asfaawun Tolasaa Buraayyuu bakka hojii isaanii irraa ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamuu tibbana gabaasuun keenya ni yaadatama. Haala ukkaanfamuu isaanii waan beekan yoo nuuf ibsan kan jedhuun haadha warraa isaanii yeroo gabaabaaf dubbisnee jirra itti dhiyaadha. Hello, akkam nagaa ooltanii? Nagaa ooltanii. Jirtu akkami? Nagaadha. Ani Waaqoon Oliin jedhama. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaan jira. Bilbila keessan kana karaa namaa argadhe haadha warraa Obbo Asfaa Tolosaa akka taatanan dhaga'e. Obbo Asfaa Tolosaa torbaan tokko duraa hagayya 5,2023 akka lakkoofsa warra faranjii kanatti iddoo hojii idilee isaaniitii qabamanii achi buutee isaanii akka dhabamsiifanidha kan dhageenye. Isa akka maatiitti isinirraa qulqulleeffanna jenneeti. Mee Obbo Asfaaw sababa maaliif achi qabaman yeroo isaan qabaman sanii itti dhiyeenyaan namni bira jiru jira erga qabamanii ammoo eessa geeffamaniiru odeessa qabdu? Mana bakka isaanii hojii hojjetan sana. Ayyee. Naannoo sa'aatii 6 fi ruubiitti dawwaleetiin ture. Kutannaa dawwale. Iddoo hojii isaan faanaan turre isin iddoo biraa turtan jechuudha? Ani mana hin turre mana horiyaan ture. Mana jireenyaa keessan? Eeyyee. Ayyee. Sa'aatii 6 fi ruubiitti na dawwalee ture. Eeloo dhagahaa jira itti fufaa. Naannoo sa'aatii 6 fi 7 dabarruutti immoo mucaan nyaata keessee turte. Mucaan keessan? Eeyyee. Ayyee. Sa'aatii sana jira. Iddoodhuma hojii isaanii? Sa'aatii sana nyaateera garuu. Buna dhuguuf jira hin dhumne. Ayyee. Sa'aatii 8-9 gidduu naannoo 10tti nagayan. Ayyee. Inni mucaa argee sun immoo mana kooti hin beeku bilbila kooti hin qabu ture. Ayyee. Yeroo achi fuudhanii deeman qaamni isaan fuudhee deeme sun eenyu? Yeroo achi isaan fuudhanii deeman san iddoo hojii isaanii sanitti namni biraa kan hafe eenyu? Iddoo hojii isaan san banaa godhanii deeman moo cufaa godhanii deemanii? Odeessa isaa namni isinii kenne jira? Inni kuti kana haasawuu natti ulfaatu jireenya mataa isaanii jiraatan hiriire. Ayyee. Naannoo Finfinnee kan immoo hattuun akka inni baay'ee beekamaadha. Manni koo babbadaadha gaafa naqu. Manni zayitii maal akka jirtu ala jira. Wanta argee naannoo sadii olii manni kophaa banaa ture mana nagadaati. Suuqa jechuudha? Eeyyee biddeen koora zayituma fa'aa gurguradda. So yeroo isin dhayxanii argitanitti iddoon hojii sun yookiin bakki meeshaa itti gurguran sun manni gurgurtaa sun yookaan suuqiin sun banaa ture namuu keessan jiru akkuma banametti jira jechuudha. Akkuma banametti jira wanti namni gaddeebise hin jiru waan ala jiru namni urgashe hin jiru. Sa'aatii sanatti namni na dawwale hin jiru sa'aatii bilbila immoo an bilbila keessan hin qabu naan jedhe mucaan arge. Okay. Mucichi akka isiniin jedhutti yeroo namni qabee isaan achi deemuun arge moo suuqiin banaa ta'uu qofa argeeti kan odeessa san isinii kennuu danda'e? Mucaan moo? Mucaan mana keessaa gaagaa jechaa ture an jedhe mucaa xinnaatti kennee deeme mucaa guddaan. Qodaan mana keessaa gaagaa jechaa ture walitti bubaa ture jedhe. Isaantu mana fincaanii kaseen callisee dhaggeeffattee jedhe. Ayyee. Sa'aatii sana booddee yeroon akkas ol jedhee mana xaragaa jira yeroon ol jedhee ilaalu.
isaan qabamanii makiina keessa gad darbatanii jedha. Ayyee. Innaa sana booddee eessarratti wabbee abdii gaafan jedhu. Inni dudduubaan natti galagalee jedha. Ayyee. Gaafa natti galagalee jedhu maal barbaadde ajjeesuu dandeenya naan jedhee jedhe. Ayyee. Sana booddee nuti rifadhee ol galee jedhe. Ayyee. Akkas xinnoo tarkaanfii lama wayii siqanii jedhe. Erga siqanii booddee amma dudduubatti dheedanii dhufanii jedhe. Innaa ofii keessaa suuqii keessatti ofii ol galanii waan fuudhanii naan jedhe. Kana jechuun isa qofa fuudhanii hin deemne suuqas ni saamanime suuqa keessaallee meeshaan fudhatamee jira jechuudha. Ol deebi'anii naan jedhe gaamichaan maaf hin ilaalle jennaan yeroo sanatti iyyuu na kurkurse waan ta'eef. Lammata gadi bahee hin ilaallee jedhe. Mucaanuu lubbuu isaatiif sodaatee baqatee jechuudha yeroo isaan isallee fuudhanii deemanii fi suuqa san keessaas meeshaan sassaamaa turan jechuudha. Deemtaan baqatee tokkeeroo sirriitti baqatee ol deebi'ee naan jedhe. Isa lamaffaatti bilbila fidi naan jedhanii jedhe. Innaa gaafa bilbila dhaqee fidaa gaafa inni jedhuuni. Hin ilaallatu jedhanii makiina keessatti gad darbatanii jedhe. Isa lammaffaarraa. Qaamni guyyaa adiin saamicha akkasii geggeessu namaa fi qabeenya saamu abbaa qe'eef qabeenyaa fi qabeenya isaa saamu kuni qaama akkamiitii jedhamuu danda'a? Qaama mootummaati moo qaama hin beekamne moo maal jechuudha isa kan akkamitti hubattanii argitanii ammoo nama keessantu abbaa warraa keessantu isin jalaa badee achi buuteen dhabamsiifamee iddoo hojii keessantu saamamee qabeenya keessantu saamamee isa kanaaf qaama mootummaatti dhiyeenyaan jiru waajjira gandaa haa ta'u poolisa haa ta'u bakki itti beeksiftanii deebii argattan jira. Yaada kan harkaa fuudhanii. Faanumaan jechuudha qabsiisatu hin taane. Ayyee. Yaada isaan harkaa fuudhan immoo qorataa yakka dubartii wayii isheenii qidaamee darbe gaafa akka jedhuuni. Eessa manni kun waajjira kamiin? Waajjiruma poolisii Gujee. Okay. Gaafa akkas jedhuuni. Yoo isheen ta'uu danda'a maaliif adda baafattee naan jette. Ayyee. Inni kun egaa makiinaa saargaa Addisabaa jedha irraa makiinaa manaati. Waa'ee shanii waa'ee sanaa immoo wanni ilaallatu qabuun beekuuti garuu. Kan hin jechaa jiru maatii kun nabee maatii koo qabeessaa immoo namni nama ajjeese hin jiru namni nama saame hin jiru manni kun cufamuun maal yoo cufadhu jedhanii rakkoo maalii qabaa. Haala nageenyaa biyya keessaa immoo isintu beekaa hattoota isintu beekaa hin jedheen. Ayyee. Inni kun rakkisaadha gaanaan jette. Qaama biyyi kun biyya mootummaan bultuudha. Mootummatu jira jedhama. Mootummaa jiru keessatti olii bultii uummataa kan to'atu mootummaadha. Rakkinnoota uummatarra garuu yeroodhaa yerootti ilaalee hanqinnaaf ciminnoota jiran ilaalee rakkoo jiru furmaata kennuu kan danda'u mootummaadha. Mootummaan gateettii bal'aa qaba jedhamee beekama seenaa biyya lafaa keessatti. Kanaaf qaama mootummaa hanga ta'anitti furmaata waaramaaf isinii kennuu dadhabarree. Silayyuu biyya isaantu harkaa qaba. Isaantu biyya bulchaa jira. Rakkoon kun kan ta'e guyyaa adiin ta'e uummata keessatti ta'e konkolaataan dhufanii ittiin saamicha geggeessan sun taargaan kan mootummaati jedhamee odeessa isinii kennameen nama kan kuttuna jala dhabamsiifame taargaa konkolaataa mootummaati. Kanaaf qaamni mootummaatti dhiyeenyaan quba qabeenyaa qabaachuudhuma qaba jettanii ittuu himtaniirtu. Isa kanaaf furmaata waaraadha kan jedhamu maaf isin dhoowwatarre? Isaan egaa yaaduma kana fuudhanii taappellaan mootummaa sana waan ta'eef maqaan. Gaafa daaraatti nama isaanis. Kana jechuun isaanuu qaamni shakkanii qaamni isaanuu sodaatti qabanne mootummaan alatti nama saamu uummatarraa miidhaa ga'u biyya kana keessa ni jira jechuudha akka isaan jedhanitti. Kun yaaduma isaaniiti kaa. Namni ammuma danda'aa isaaniire. Ayyee. Amma dandeettii isaanii haasaan kaasaanis deebii isaan adeemsanii amma dandeettii isaaniiti. Gaafa deebi'ee gaggaafatu immoo Addisabaa jira naan jedhu Addisabaa irraa nageessaa isaa hin dandeema bakka kan jedhu immoo isa dhaqqaa'ee waan jedhu. Finfinnee jira kan jedhu eenyu ammoo? Isaaduma tokko jira kaa. Shakkiidha moo qabatamaan bakka akkasii jiraa jedhu? Anoo maalan beekan bilbila fuudhanii bilbilanii maasaanii beekanii akkan deemtee hin barbaanne faanaan jedhu malee. Kanas wanti isaan jiran hin jiru. Kana balleessee kanaaf qabne kanaaf akkasumas wanti jiran hin jiru. Hayyee waan godhamu hin jiru kaanus akka miidiyaatti sagalee keessan kana isinii dhageessifna uummata bal'aa keessaa fi ala jiranii isinii dhageessifna. Kuni akka carraa ta'ee namni achi buuteen dhabamsiifame kuni
maatiin isaatu argamee sagalee isaa gana dhaga'uun carraa tokko kan carraa akkasiitu dhabee guyyaadhaa guyyatti achi buuteen dhabamsiifamee hidhamee mana hidhaatii baafamee ajjeefamee bosonatti darbamee waraabessaan nyaachifamee awwaalchisaayyuu dhabame hedduutu jira. Waan biraa waan jennu hin qabnu ka Waaqayyo naannessee manatti sinaa deebisu isinillee rabbi sinaa jajjabeessu jajjabaadhaa aga dandeessanii iyyaafadhaa nus aga dandeenyeen sagalee isinii taana. Haa ta'u abbaa galatooma. Hello. Akkam nagaa ooltanii? Nagaa jirtu? Waaqoon Ooleen jedhama. Sagalee Bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaa jira. Ayyee. Dhiyeenya kana nama obbo Asfaaw Tolosaa jedhamu mana jireenyaa isaaniitii bayanii achi buuteen isaanii dhabame eessa akka geeffame hin beekamu kan jedhamu karaa miidiyaalee hawaasaa akkasumas miidiyaaleen garagaraas gabaasaa turanii nullee akka miidiyaatti odeessan argannee gabaasnee turreerra. Addatti ammoo itti dhiyeenyaan quba qabdu jecha beekna nama kanaan hariiroo qabdu akka jedhanidha kan dhageenya namarraa karaa caasaa lakkoofsa keessan kan arganne. Mee waan obbo Tolosaa maal quba qabdu? Obbo Tolosaan yoo manaa bayanii akkam ta'anii maal qabdu? Waa'ee isaa irraa maal nu himuu dandeessu? Hayyee namni kuni nama jiraataa magaalaa Buraayyuu naannoo kutaa Gujee jedhamudha. Hayyee. Naa hojii idilee isaa osoo hojjetaa jiruuti torban kaleessaa jechuudha. Hayyee. Humnoota mootummaatiin bakka hojii isaa irraa dhaqee butamee fuudhamee bakka inni buufame hin beeku. Amma ammaatti maatiin olii gadi deemanii barbaadaa jiru. Eessa hojjetu? Maal hojjetu? Isaanii gujeedhuma jiraatu moo iddoo biraatii dhufanii moo maal hojjetu? Yeroo fuudhanii deeman namni arge jira. Maal jedhanii fuudhanii deeman? Qaamonni isa fuudhanii deeman kun beekamu? Hayyee qaamonni dhufanii fuudhan kun sa'a laaqanaa booda gara tilmaamaan sa'a 8 ta'a. Hayyee. Hojii isaa dukkaanaa yookaan buqqii xiqqaa tokko qaba achi keessaa tuunni nagadaa jiruuti kan isaan fuudhanii deemanii. Hayyee. Nuyi kana abaluudhaa hin jenne garuu jarreen kun qaamuma mootummaatti guyyaa saafaa waan dhufanii fuudhanii fi bifa uffata siivilii yookiin immoo militarii kan hin taaneedhaan dhufanii kan isaan qabanii. Innaa kanaan mana hojii idilee isaarraa butamee deemee jechuudha. Yeroo sani battalatti qaamni bira jiru yeroo fuudhanii deeman namni iddoo hojii isaatti hafe jira maal jedhanii deeman itti dhiyeenyaan namni quba qabu jechuun sababa kanaaf si barbaanna yookaan namni kun yakka hojjetee fuudhanii deeman moo yookaan akkuma hawaasaa tokkotti yookaan dhimmuma nama dhimmaaf abbaa dhimmaaf barbaadu tokkotti yaamanii deemaniin moo nama siviilii ergatee yaada qaama hidhatee yookiin militarii uffatee miti uffata huccuu siviilii uffatee dhufeera kan namoonni dhufanii fuudhanii deeman kuni sababa malee akkamitti fuudhanii deeman yeroo sanitti qaamni itti dhiyeenyaan bira jiru dhaga'ee jira maal jedhaniin. Hayyee asii biyya Oromiyaa kana keessatti gartee waggoota 5 darban kana kaasee namni akkaataa inni itti qabamaa jiru akkaataa adeemsa seeraa osoo hin eegini abbumti barbaade dhufee si butee fuudhee deema waan ta'eef nuyi kanaaf si barbaadne kana yakkite qaama kanas si barbaade qaama seeraatiin barbaadamta wanti jedhamu
amma kun akka seenaati malee adeemsa biyya kanaa keessaa hafee jira. Namni akkuma abbaan komaandi poostiitiin bulaa jirutti abbaan barbaade dhufee si butaa gaaffii tokko malee jechuudha. Noormalii garuu komaandi poostiin biyya kana irratti labsamee hin jiru amma beennutti naannaa kanatti jechuudha. Kanaaf bifa kanaan dhufanii fuuchuun isaanii waan akka aadaa ta'aa jira malee waan haaraa miti. Namni mana hidhaa keessaallee butamee utuu mana murtii hordofaa jiru hartoonni poolisiilee jiru fuudhamee ajjeefamaa jira waan ta'eef bifa kanaatiin kan isaan fuudhanii kanaaf sababa kanaaf barbaanna waan jedhan waan kaa'aniif yookiin waan himame hin jiru. Tole amma akka isin jedhaa jirtanitti fulbaana 5 torbaan kaleessaati kan inni fuudhamedha kan isin jettanii fuudhanii erga jedhame silaa namni kun dhuguma qaamni mootummaa qaamni nageenyaa yoo fuudhe ta'e iddootti qaamni nageenyaa geessutu jira yookiin namni kun shakkamaadha yookiin yakkamaadha jedhanii geessanii qoratanii bifa saniin bakka maatiillee dhaqee dubbisuu danda'u abbaan amantaa isaas dhaqee dubbisuu danda'u abukaatoon seeraas barbaadee dhaqee dhimma isaa qoratee dubbisuu danda'u geessuu danda'u malan ture. Akka amma dhagaa jirrutti namni kun eessa akka geeffame iyyuu hin beekamu jedhama. Kanaaf maal jechuudha biyya mootummaan keessa jiru biyya sirna heera qabdu jalatti namni dhuunfaa tokko mana jireenyaa isaa iddoo hojii isaatii butamee achi buuteen isaa dhabamsiifame yoo jedhamu akkamitti ibsama isa kana hawaasni akkamitti hubachuu qabattanii yaaddu kana? Ayyee kun egaa akkuma dhammasii kaasee biyya mootummaan jiru isa jedhamu I don't know ani ulaagaa mootummaa kwaalifaayi godha yookaan guuta jedhee hin haasa'u maaliif waan shiftaan hojjetutu hojjetamaa jira biyya kana keessatti waggoota 5 kana keessatti shiftaan tokko lagaa yoo sisaamee yoo barbaade si ajjeesuu danda'a sisaamuu qaama kee hir'isuu danda'a maaliif jennaani mana hidhaan qabu poolisii hin qabu lafatti si tursuun qabu kanaaf murtoo tokko sii kennaa murtoon suni murtoo shiftaa jechuu dandeessaanii just mootummaan amma jiru kuni bifuma kana hojjetaa jira bifuma shiftaan hojjetu tokko shiftaadha kan sisaamee yoo barbaade immoo si ajjeesee deemuuni erga seera jala galtee to'atamte booda maatiidhaan wal arguu firootaan wal arguuni firii galaasii kenneesii deebisee wuccuu jijjiirrattu sii geessee maal godhee si dubbisuun silaa kan malu haalli akkasii kun biyya kana keessatti hafaa jira amma noormaali warruma akkana silatii kaasee mootummoota nuyi seenaa keessatti beeknu mootummoota abbootii irree jedhaman waan isaan hojjetantu hojjetamaa jira waan ta'eef kanaaf hawaasi keenya kanuma duukaan kan hin jedhu tokkummaa isaa cimsatee waliigaltee isaa cimsatee dura dhaabbannaa yoo hin godhini lubbuun namaa akkuma salphaatti akkuma kaalsii chaayinaa isa rakkasa beektamni hamma du'aatiin akka kana rakkase Oromiyaa keessatti lubbuun namaa du'u yookiin namni tokko du'uuni waanuma nama ajaa'ibuutti ture lubbuun namaa waan gatii guddaa qabudha waaqatu uume garuu abbootiin irree immoo akka barbaadetti lubbuu kee akka sareetti lubbuu kee baasu bakka arganitti jechuudhaani. Kanaaf biyyi kun biyya adeemsa hamaa keessa jirtudha siin jechuufan jedha. Ayyee biyya kana keessatti amma mootummaan hin jiru jechuu akkamitti dandeenya? Amma fakkeenyaaf murni amma aangoo siyaasaa dhuunfatee biyya kana geggeessaa jiru qaama badhaadhina ofiin jedhu yookiin bilisiginnaa ofiin jedhu kana akka isaan jedhanitti ka nuti mootummaa uummataati uummatatu nufilee karoora filannoo ganna 4-5 kana keessatti immoo nutu bulchaa jira kan jedhu aangoo politikaa erga dhuunfatanii booda caasaa mootummaadha jedhamu gubbaa irraa haga godaatti haga gandeen baadiyyaatti diriirsaniiti kan isaan qabanii isa kana keessatti amma dhimmoonni garaagaraa yoo dhufan hawaasa keessa jiraannu keessatti hundumti kennayyuu naannoo ganda keessa jiraannu irraa nu caasaa mootummaati jedhanii hariiroo hawaasummaa hariiroo jireenyaa keessatti waan mootummaan barbaadu uummatarraa yerootti barbaadantu jira akkasumas ummanni mootummaa qaama mootummaadha ofiin jedhurraa waan barbaadutu jira akka caasaa mootummaa naannoo keessan jiruutti namatu manaa fuudhamee achi buuteen isaanii dhabamsiifame
ebaluu kan jedhamu iddoo hojii isaatii qaaman beekamneen fuudhamee dhabamsiifameera. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu waan kana nuu qorachuu qaba jettanii akka maatiititti namni itti iyyattan yookaan waajjirri mootummaa isinitti gabaastan jira. Yoo jiraate ta'e ammoo deebiin isaan isinii kennan maali? Mootummaan hin jiru kan si jechisiisu wantoota hedduutu jira. Akkuma nama silasii kaasee mootummaan adeemsa keessa deemuu qaba, birookiraasii keessatti deemuu qaba. Haala kanaan ati qaama mootummaa sanaa taate qaama paartii biyya bulchuu badhaadhina jedhamu kana yoo taate wanti kee dhaga'amuu danda'a. Weeras nama giddu galeessa niwutiraal nama gara gamiin hin taane jiraatama tokko taate yookiin immoo paartii dhaabilee siyaasaa faallaa yookiin immoo dorgomaa ta'an jedhamee keessatti shakkamta taanaanii dhugaa hamma fe'e qabaadhati. Dubbii ati himattu himanni kee yookaan iyyati kee kun hammam loojikii haa ta'u hammam dhugaa haa ta'u eenyu sirraa fuuchuudhaaf qophii mitiini. Kan biraa hafnaani akka infoormeeshiniitti wanti nuyi dhageenyu namni tokko to'atamee shakkamee qaama seeraatti gaafa dhiyeessu maal hojii fiddanii achitti keessaan baaftanii nuyi lafattiin hin qabnu sadarkaa jedhamu ga'ame waan fi ajaa'ibuuni. Kuni tarii namoota tarii walakkeessa jiran kanatti waan haaraa ta'uu danda'a yookaan immoo ajaa'ibaa ta'uu danda'a. Nama miidiyaa hordofu garuu waan haaraa miti. Namni eessa taa'eyyuu waan isatti ta'u hubataas dhagaas jira waan ta'eefi Oromiyaa baadiyyaalee Oromiyaa mara keessatti jechuudhaaniin kallattii arfan haga Wallootti haga Moyyaaleetti haga Mandii Begii Dembidoollootti wanti ta'aa jiru waan suukanneessaadha wanti nuyi guyyaa guyyaatti dhageenyu jechuudhaaniin. Akka mootummaa uummataan filatame isa jedhuuf immoo mootummaa wajjin dorgome akka inni filatame egaa beenna qobaa dorgome farda qobaa fiigu kan moo hin jiruudhaan isuma tokkoffaa ba'a fiiges suuta deemes isuma tokkoffaadha. Paartiin biyya akka Oromiyaatti naasa'aa jiranii eenyu wajjin iyyuu hin dorgomneeni. Wanti ajaa'ibu bara Ihaadig balaaleffataa turre Ihaadigiin. Amma garuu Tunkaan koo jedhu waan kee immoo hordaan galagalchee bal'aan lama walitti dhufte. Utuu Ihaadigin jennu inni kun immoo kan isa dabarsu ta'e. Sababiin isaa Mallas Zeenaawwiidhaa akka faawoo filannoo keessaa dhorkee hin beeku waan si ajaa'ibu. Ni hirmaachisa garuu dirree irratti yeroo isaan dirreetti ba'an garuu faawolii irratti hojjeteetu injifatee namni lama sadii immoo paarlamaa galchaafii tureen. PP'n garuu kompiliitilii cufaa godhee qobbaasaa dorgome akka Oromiyaatti jechuudhaan. Kanaaf kana paartii uummataati jedhee namni waamuyyuu hangama kootiin mootummaa uummataas jedhamu koteeshinii keessa kaa'een fayyadamaanii. It is not. Bulchiinsa yookiin immoo mootummaa uummataa miti jechuudha. Isa kanaaf wanti jedhamu hin jiru gaa namni egaa roorroon gaafa cimu nama tokkummaatti fiduu danda'a namni keenya roorroo golee hundumaan irra deemaa jira waan ta'eef waltumsee wal ijaaree dura dhaabbachuu qaba isa jedhuun gabaabsee sii kaa'a. Kanaaf amma akka isin naan jedhaa jirtanitti achi buutee dhabamsiifamuu obbo Asfaaw Tolosaa kana irratti hanga miseensa yookaan itti dhiyeenyaan qaama paartii biltsiginnaa kanan ta'initti yoo isaanitti dhiyeenyan qabaatin paartii mormaa keessaa yoo taate yookiin ummatuma nama niwutiraal tokko taate yoo argamte dhageettii kee hin qabaatanii namni si dhaga'u hin jiru. Kanaaf namni keenya badee jennee qaama itti iyyannuuf itti himannu hin qabnu. Kanaaf gaafachuu hin dandeenye. Osoo gaafanneeyyuu namni deebii nuu kennu hin jiru natti fakkaata akka isin amma naa ibsitanitti. Sirriidha. Amma akka maatiitti warri manaa tiifi firootti itti dhiyaatan nu caalaa itti dhiyaatanii haga holataatti buraayyuu magaalaa Shaggar amma mogga'e kana keessa naannaa buufata poolisii adda addaa deemanii iyyafataniiru hin beeknu nama akkasiif nu bira hin jiru deebii jedhudha kan kenname. Egaa akkuma sila kaafne yakkamaan tokko yookiin shakkamaan tokko shakkamuu danda'a eenyuyyuu asfa'uu mitiifi namni kamiyyuu shakkamuu mala. Garuu immoo tiraansipaarensiin jiraate kunoo ajjiraa sababa kanaatiif to'atame ragaatti qindeessataa jirra seeratti dhiyeessaa jirra wanti jedhamu waan beekamaadha waan addunyaati waan dimokiraasiiti. Amma garuu haasaan akkasii hin jiruuniin miidiyaa kanarraa hin dhageenya amma namoonni tokko mootummaa akkasii arginee hin beeknu mootummaa maalii jedhanii yeroo haasa'anii sorry to say namoota akkasii baay'ee na ajaa'ibonaan namoota akkamii sammuu akkamii akka isaan baasanii nuun galu.
tarii utuu arganii warra hin argine utuu beekanii warra hin beeknu jedhanidha malee haalli mirga namaa dararuu bara minilikiin akka seenaatti beeknaa isa kan dursuudha kun kan minilikiin dursanne kunidha. Akka nama tokkootti nama xinnoo waa dubbiseedha. In history addunyaa keessatti Hitler fa'aa beeknaa, Mussolini fa'aa beeknaa, akka impaayaratti kanaatti immoo minilik fa'aa beeknaa. Isa kan minilikiin dursuudha nama deemaa jiru kun Oromiyaa keessatti. Tole mee amma akka walii galaatti gaaffii kiyya gara xumuraattan deebi'a. Akka amma isin kaasaa jirtanii bara sirnoota kanaan dura sirnoota impaayera Itoophiyaa biyya uummattoota biyya kanaa bulchaa turan keessatti illee wanti akka sirna kanaa uummata keenya miidhan jirudha kan isin kaasaa jirtanii. Keessaayyuu ammoo murna amma biyya kana bulchaa jiru durallee murni EPRDF kan TPLF'n durfamu san keessattis namni hidhamaa tureera, dhabamsiifamaa tureera, ajjeefamaa tureera, qabeenyi isaa saamamaa tureera. Kan ammaa kun ammoo san caalee argamaa jira. Oromoon garuu akka Oromootti kan isaan jedhan kiiloo 4 seenee biyyattii kana kan geggeessaa jiru Oromoodha. Bulchiinsa aangoo siyaasaa kan dhuunfate Oromoodha. Nama Oromoo tokkotti muummicha ministeeraa ta'ee caasaalee mootummaa keessa jiran cufa keessatti qoodarraa fudhatee Oromoo bakka bu'ee federaalizimii sirna federaalizimii sabdaniisaa jedhamu kana akka gaariitti impaayera Itoophiyaa kana keessatti kan deemsisaa jiru nama Oromoo tokko kan jedhu mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee qaamni itti amanus jira jechuudha. Gama kaanii yoo ilaallu ammoo impaayera Itoophiyaa kana keessatti akka bulchiinsa sirna Dr. Abiyyi kana jalatti ammoo namni hidhamneen ajjeefamne akkatti hin dhabamsiifamne nama akkatti hin gubanne namni biyyarraa baqachiifamne akkas bara bulchiinsa murna kanaa jalatti namni morma muramee mukarratti hin fannifamne kan jedhutu jira. Kanaaf amma dhaamsa maal qabdu akka walii galaatti? Dhuguma mootummaan kun mootummaa uummataati. Mootummaa uummataa yoo ta'e maaliif rakkoo uummataa furuu hin dandeenye? Yoo hin taane ta'e ammoo uummanni kun maaliif calliseetiniin rakkoo uummatarra ga'u kana laaluu danda'a? Maaliif dinni didaan dura dhaabbatee mirga isaatiif falmachuu dadhabe? Isa kanaaf ammoo akka Oromoo tokkootti maal jette? Xumura irratti qaama biyya bulchuuf haa ta'u, uummata Oromoo keessaa fi ala jiran haa ta'u maal dhaamtu? Hayyee kanarratti wanti kaasuu barbaadu dhuguma Oromoo utuu hin ta'in maqaa Oromoo afaan Oromoo namni dubbatu masaraa mootummaa kiiloo 4 jiru galee jiraani. Izin Oromoo iyyuu mootu ta'e 100% baay'ibila jechuu kooti dhiigaan Oromoo iyyuu yoo ta'e gochaan namni hojjetaa jiruu fi adeemsi namni adeemsaa jiru Oromoo isa hin jechisiisu jechuudhaani. Maaliif jennaani? Biyya mootummaa dimokiraasiin ijaaraa dagaagsa jedhu biratti wal dhabdeen garaagarummaan mareedhaan hiikamaan xarapheezaarra yookaan teebiliirraatti waliin mari'atamuudhaan diigamaa dimokiraasii kan jennu kanuma wal danda'uu hin jedhamu toleransii kan jennu aniifatti yaada addaa qabaachuu dandeenya yaada koo foorwaardiin godha atis kan kee hin tarkaanfachiisa lafa garaagara taanetti garaagara lafa tokko taanetti waliin sochoonaa jechuudha. So maqaa Oromootiin daldaluu yookaan adeemuu yoo ta'e irraan kan hafe Oromootu masaraa mootummaa jira ka jedhu asitti namaa liqimfamuu hin danda'u jechuudhaani. Gochaadhaanis wanti raawwataa jiru waan Oromummaa isaa mirkaneessu miti. Akkuma yeroo ati jette jijjiirama sana keessatti ijoollee abbaa gadaa ijoollee keenya tulixee jennee hundi keenya warra rukunnee turre. Garuu utuu oolee hin buline jechuudha. Utuu gororri tufame hin qoorini libsuu ijaatti adeemsi jijjiiramee namni kaleessa shoror keessaa nuyi warra mootummaati jedhetu nama ajjeesuu mo'amuudha nama jedhetu har'a nama qalaa jiraanii seeraa ala sayyuu amma mana murtiitiin yoo sitti murtaa'ee pirezidaantiin biyya tokkoo murteessee ajjeechaan yookaan du'i kan murtaa'ee pirosiijarii seeraatiin pirezidaantiitu dhumarratti faayinaalaayiz godheetu itti mallatteessaa hin fannifamtaa yookaan waan barbaade du'uus dandeessa. Amma garuu milishaa mandara keessaatu si ajjeesuu danda'anii. Eenyu levelii kamitti jechuudhaan gajjallaatii hamma gubbaatti jechuudhaan akka mootummaan hin beekne hin jenne mootummaan biyya bulchu tokko taatee ganda tokko keessatti taatu gooxi tokko keessatti taatu beekaaniin because networkii jira riippoortii ta'a beekamaadhaaniin
mootummaan Abiy Ahmed mataan isaa Abiy Ahmed ani hin beeku jechuun danda'u gochaa deemaa jiru kana because hoogganaan isaadhaaniin miidiyaadhaan waan sanaasan waan bira afaaniin jechuudha gochaatii wanti godhamu immoo wanta gara biraadhaanii kan ammoo waliin beekanii isa jedhamuu fi sirriitti wal beekuuni itti amanameetu akkuma damma jettee Wallagga bahaa naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti natti fakkaata mormina maacitee dur bara aannolee dhageenya nuyi harma muraa harka muraa amma garuu laayifii keenyatu laayifiin jiruutu lubbuun jiruutu argine jechuudha jageenyaan kana gaa Oromoo irratti raawwata jennee haasa'uudhaaf an fudhachuu hin danda'uun kanaaf Oromootu masaraa mootummaa jirata jedhu xiqqoo na fudhatamuu jechuudhaani innaa kanaaf uummata Oromootiin kan nu jennu an akka nama tokkootti kan hin jedhu mootummaaf illee taanaanii gochaan kun gara jabeenyi kun suukanneessaan tarkaanfii suukanneessaan akkasii kun eenyuun nu duubatti hin deebisu waan adeemaa jirurraa mootummaadhuma sanatu maqaan gurraacha'ee dhumarratti kufaatii hin taane galmeessuurraa dhaabbatee of ilaalee gara araaraa gara nageenyaa gara furmaata hunduu itti amanuutti deemuu tura jedha malee fedhiin uummataa fudhatamuu qaba fedhii abbootii aangoo duwwaa miti kan ilaalamuu qabu yookiin immoo paartii biyya bulchu duwwaa miti paartiin paartiidha akkuma maqaasaa hawaasa bal'aa hammachuu dhiisuu danda'a namoota murtaa'u immoo na hammata kanaaf dhaabbatee of ilaaluu qaba isa jedhuun ibsaa kanaa achi uummati keenya immoo gochaaleen akkasii kun duubatti isa deebisuu hin qabu falmaa isaa itti fufuu qaba dura dhaabbachuu qaba mirga isaa kabachiifachuu qaba jedha. Tole ayyee fayyaataa sodaa nageenyaaf nama maqaan isaa akka dhamuu hin barbaanne waahila obbo Asfaaw Tolosaa dhimma achi buuteen isaanii dhabamsiifama obbo Asfaaw Tolosaatiin walitti qabamee kanarratti yaada nuu kennuu keessanii fi maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomaa jecha akkuma beekamu kaa dhugaadha waan amma kaasin irratti gaafa aangoo polotikaa kana dhuunfatanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illee nuti nama hiinu nama qorannee rakkoo isaa shakkamaa fi yakkamaa ta'uu beeknu malee hiinu isa jedhu dubbatanii turan haa ta'u malee biyya kana keessatti bulchiinsa isaanii jalatti kan deemaa jiru nama qoratanii ebalu shakkamaadha yakkamaadha jedhanii mana hidhaa seensanii achi mana murtiitti dhiyeessanii murtoo seeraatti kennuu miti amma kan ta'aa jiru manumaayyuu fuudhanii achi buutee dhabamsiisanii namni jiramatti awwaalamaa jira du'aa isaayyuu fuudhanii kunoo waraabessa nyaachisaa jiru waan garagaraattu deemaa jira nus kana akka miidiyaatti gama kennaan sagalee taana yaada keessan kana gurra ummataatiin isinii kennaa yeroo biraallee dhimma kanarratti kan walitti deebinu ta'a isaan ammoo waaqayyo naannessee qeetti haa deebisu yaada nu kennitanii fi ammallee irra deebi'uudhaan maqaa hordoftoota keenyaatiin fayyaa ta'a galatooma. Ayyee isinillee warri miidiyaa sagalee bilisummaa Oromoo rakkoo uummata keessa jiru akka ittiin gabaastanii uummata beeksisuudhaaf uummata biyya keessaa ala jiru akka beeku gochuu keessanii fi guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Tole fayyaa ta'a ulfaadhaa. Uumamaan kabajuu qabnu qajeelaan dam bilisummaa loltoon hin feenu. Keenya Oromummaan biyya teenya Oromiyaan mirga uumamaan kabajuu qabnu qajeelaan dam bilisummaa loltoon hin feenu. Oromiyaan ni bilisoomti tolan ta'uu gortatti irree ilmaan isiiti yoomiyyuu toonni abdatti. Alagaa isii boqortu ayyaama irraan eeggattu alagaa isii boqortu ayyaama irraan eeggattu loltoon taateen bayi walabummaan eessumatu. Mirga uumamaan kabajuu qabnu qajeelaan dam bilisummaa loltoon hin feenu. Difamnee
eenyutaan mirgaa nu malee jiru abbaan ati falmannu alagaa abbummaa osootti qabnu eenyumaatti maari'annu abbummaa osootti qabnu eenyumaatti maari'annu namoota hundinuu biyyi teenya duraanuu. Egaan hordoftoota keenya sagantaa dhumaa irra geenye jirra. Fulbaana 8/2023 dargaggoota Masgeenidhaa yookiin Daangaa irratti ajjeechaa waraanni faashistii PP raawwate sababeeffachuun jiraattota naannoo fi haala isaa keessa beekan nama tokko dubbisnee jirra hordofaa. Kan isii bilbilaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo irraati. Dhimma ajjechaa tibbanaa godina Qellem Wallaggaa keessatti dargaggoota 4 manaa fuudhanii hergiidhanii booda dargaggoo tokko keessaa ajjeesanii irratti namni kun jiraataa achiitii dhimma kanarraa qulqulleeffachuu dandeessu jedhaniiti bilbila keessan kan nuu kennanii. Mee haalli qabamuu ijoollee kanaa eenyudha? Maqaan isaanii illee egaa miidiyaa hawaasaa irra deemaa jira. Atis uummataaf akka ta'utti maqaa isaanii nuuf kaasii fi dhimmi akkaataan itti qabamuu isaanii akkuma miidiyaa hawaasaa irraa odeeffamu kanadha moo waan addaadha isa jedhu sirraa qulqulleeffachuu si bilbilee sanumarraa jalqabna. Ijoolleen kun ka qabaman godina kanaa ganda jedhamu kana keessa ta'uunsaa dhugaadha. Sababni qabamaniifoo maaliifi guyyaan isaan itti qabaman yoomi? Ijoolleen sun akkuma miidiyaa hawaasaa naanna'aa jiru. Godina Wallaggaa Naanfilloo ganda Suddii keessa. Tole itti fufi isin nagaa itti fufi. Ganda Suddii keessa naannoo Masuddiitii mana Boodajjee jedhamu gammasii jedhaman keessaa qabamanii. Iddoo tokko qabamanii ijoolleen kun. Iddoo tokko mana hawaasaa keessaa qabamanii. Tu maal godhaniiti maal jiru? Homaa tokko hojjetaan jiran ijoolleen naannoodhumaa mucaa hiriyaatu wal bira bulaa jiru. Hiriyummaa wal bira buluufidha kan wal bira jiran. Sana kan wal bira buluudha. Dargaggoon naannoo keenya jiraatan hundumtuu immoo haalli sochii adda addaa waan jiruuf naannoo bakkuma adda addaa wal bira bulaa. Sababa haala nageenyaaf jecha walitti sababii maqaa nageenyaatiin rakkoon adda addaa irratti uumamuuf namni wal bukkee bulaa iddoo filate. Malee ijoolleen kun waan badii tokkollee kan hin qabne kan wal bira bulan qaamni nageenyaa ganamarra bahee dhufee iddoo isaan ciisanii qabe. Tole mee maqaan isaanii eenyu fa'i guyyaa maqaan isaanii immoo Daangaa Dinaa jedhama. Hundee Bantii Barsiisaa Waattolaa Darajjee jedhama. Karoo Gajoo jedhamu. Tole isaan nama 4 warra kanaadha. Isaan arfan warra kana. Tole mee ijoolleen kun egaa maqaa isaaniittiin qabaman akka miidiyaa irra naanna'aa jirutti waan biraadha. Garuu akka jireenya uummata keessa jiraataniitti akka nama quba qabu tokkootti maal irratti bobba'aniitu jiraatu? Jireenyi isaanii oolmaan isaanii maal fakkaata ture? Ijoolleen kun akka beekutti akka fixeenyaan beekutti nama hawaasa keessatti amala gaarii qabu, hojii gaarii qabudha. Firoon barataadha. Barsiisaa Hundee kan jedhamu immoo barsiisaa kooleejii irraa kan eebbifamedha. Kooleejii barsiisotaa irraa. Tole. Daangaan immoo nama barataa yuunivarsiitii Dirree Daawwaa kan ture yeroo fincila diddaa sana keessa ari'amee achi wayyaana kana wajjin wal qabaa ture. Diddaama sana keessa mana barumsaa sana ari'amee gad dhufe. Ergasii immoo hawaasuma keessatti makamee nama bultii ijaarrateedha. Abbaa maatiiti jechuudha. Eeyyee fuudhee kan jirudha inni. Tole. Hawaasa keessatti nama amala gaarii, nama jaarsa. Mucaan kun nama tokko akka biyyaatti ilaalama malee
nama gaariif nama amala qabeessa hawaasillee ragaa bahuufiidha. Nama akkanatti daangaan. Kan isaan qabamanii naannoo sa'aatii 12tti qabamanii. Barii keessaa moo? Barii keessaa. Akka sa'aatii Itoophiyaatti yookaan Habashaatti ganama keessaa sa'a 12 jechuudha barii. Sa'a 12 irratti. Haa ta'u hayyee qaamni dhufee to'ate kunoo eenyudha? Qaamni dhufee to'ate kun humna raayyaa ittisa biyyaa akka jedhan sana makalaakaa. Maal gootanidha gaafa dhufee qabe sana tarii waan ittiin jedhe qabaa? Homaa tokkoyyuu akkam odeeffannoo qabutti ijoolleen kun hin ciisu manuma isaan itti bulanii qaamni ta'e kan eenyummaan isaan beekamne hawaasa keessaatti geesse. Namatu itti geesse jechuudha qaama hidhate kan. Eeyyee qaamni hidhate kun akkamiin beekaree? Manni sun gara qaamni itti geesse sunoo qaama siiviliidha qaama hidhannoo hin qabneedha. Akka dubbatamutti egaa isaan namoota caasaa garaagaraa dirdiisifataniiru minire. Eeyyee. Sana fuulli isaallee akka cufamee jirudha. Fuula dhokfatee duukaa jira. Fuula dhokfatee kan jirudha jedhanii sana geessee sana malee immoo akkamittiin beekaree mana sana iyyuu raayyaan manuma sana duwwaa dhaqanii yoo ijoollee kana iddoo isaan ciisanii kaasanii harka isaanii waattolaadhaaf daangaa dudduubatti hidhanii. Ijoollee warra lama sana immoo hundeessiroo immoo isaanuma wajjin deemaa turanii. Yeroo achi as dhufan uummata kaan walgahii akka hawaasuu godhanii kaabinoonni teessisanii jiru. Gaafa isaan qabamanii dhufan gariin kaabineen magaalattii keessatti hafee uummata walitti qaqqabee jira. Yeroo dhufutti gurmucaan daangaa jedhamu kun fuula isaarra dhiiga jira adda isaan rukutanii harka dudduubatti hidhanii fidanii dhufan. Uummata sababa sanaaf moo dhimma biraaf walitti qabee jira kaabineen? Kaabineen sun kan yeroo sana dubbataa turanitti akkuma isaan qabuudhaaf dhufanidha fakkaata. Saatii kana booddee waan ta'u hin argitu jechaa turan jedhanii. Uummataanoo? Eeyyee. Saa'uma sana booddee sababa waan ta'u hin argitu jechaa turanii uummata gaafa gadhiisuuf qaane daangaa fa'aa kana ijoollee kana harka hidhan fidan. Utuu uummanni taa'aa jiru. Eeyyee. Tole gaafa fidanoo tarii uummata duratti waan dubbatan qabu moo callisanii? Waan dubbatan hin qaban uummatuma gadhiisanii. Isaaniin teessanii isa booddee achumaa kaasanii immoo gara magaalaa ashiitti suddiirraa fuudhanii deeman. Iddoo kaambii raayyaa ittisa biyyaatti. Suddiirraa gara magaalaa ashiitti geessan? Ashiitti eeyyee. Tole ashii yoo tursanii moo egaa gara Dambidollootti akka fidanii hidhaniidha kan odeessa qabnu ashii tursanii moo kallattiimaan gara Dambidollootti dabarsan? Guyyaa ashiitti geessan sana ashii bushanii. Borumtaa isaarra immoo gara magaalaa Dambidollootti fidan. Tole ergi Dambidollootti fidan yoo wanti ittiin jedhan agaa daangaa lubbuudhaan dabarsan kanatti wanti ittiin jedhan wanti ittiin qoratanii manni murtiitti dhiyeessan wanti jiru jira odeessa qabu. Wanni akkanaa mana murtiitti geessuun wanti jedhamu hin jiru iddoo siivil sarvisii bakka kaambii raayyaa ittisa biyyaa hooggantoonni jiranitti hidhamaa ture. Achitti immoo namni quunnamuu hin danda'u nama argisiisaa hin turre. Aga turanitti maatiin firri hiriyoonni dubbisuu hin danda'u. Maatiin namni kamiyyuu seenee dubbisuu hin dandeenye. Ijaanuu argamuu hin dandeenye. Tole haalli qabiinsa isaanii yoo tarii dararaan irra gahe haalli nyaataa maaltu ture aga turanitti? Aga turanitti nyaati seenaatiin turre. Nyaatas nama harkaa fuuchaan turre kan ofii fayyadamnu kenninaa waan jedhamu kaasu odeessi garaagaraa kan bahu immoo akka dhageenyutti dararaa hamaatu irra gahaa ture jedhanii. Ergasii immoo kaadheen gadda jimaata ganama sanaa duuma isaa dhageenya bakkaan. Ayyee maatiin argisiisanii firri hiriyaan dubbisuu hin danda'u naan jettee turte tarii yoo ijoollee kanan dubbisiisan ta'e qaamonni ijoollee kana to'atan maatii haasofsiisuu danda'aniiru maatiin sababa qabamuu ijoollee isaanii waan gaafatee fi waan deebiirraa argate immoo qabaa laata gabeettutti. Nam beeka sikeenyaan hin beeka garuu maatii haasofsiisuu miti iyyuu hin bunne jarri. Ofiima isaaniitii iyyuu jechuu kooti qaamni to'ate ijoollee tuun taane qaamumti ijoollee kana to'ate maatii kana naasofsiifne homaa. Hin haasofsiifne. Garuu dhaqanii gaafachuuf yaalaniiru sila. Yaalaniiru itti deemanii yaalaniiru. Jarri hin haasofsiifne maatii.
haa ta'u mee yeruma qabanii dhaadannoo guddootti dhaadataa turanii akka Amaanu'eeliin ajjeesnetti isin ajjeesna waan jedhutu ture jedhan kun hammam dhugaadha? Dhaadannoon isaanii haasaa turan miidiyaa irratti oofaa turanii. Kaanoonni isaanis wantoota adda addaa akkuma miidiyaa hawaasaa irraa argaa turte warra maal godhaa turan maal godhaa jedhanii oduu adda addaa odeessaa turanii. Egaa akkanaan jettetti ijoolleen kun uummata keessatti hawaasa irraa dhalatanii guddatan keessatti ijoollee nagaa qabaniif jaallatamoo jiruu dhuunfaa isaanii jiraatanii naakaasteeti turte. Egaa yeroo dhaqanii manaa qabamanitti immoo namni fuula isaa haguuggatee namoota qaamota hidhatan kana faana deemee yookaan dursee deemeetti geessanii jira jette. Mee waan shakkitan qabdu tarii ijoolleen kun haaloo addaa walitti bu'umsa addaa namarraa qaban nama komii walirraa qaban nama kan akkana nu godheedhanii waan shakkan qabu moo namni kun eenyummaan isaa yoo hin beekamne ta'e wanti shakkan ni jira? Ijoolleen kun iddee kamiyyuu nama kan hin qabanii. Nama nagaa jaallatudha hawaasa kana keessatti illee namoota iddee qaban illee kan walitti fidanii nama biraayyuu kan nagaatti gara nagaatti fidanidha. Namuma hawaasi qabna jedhu dhabamsiisuuf kan socho'aniif jecha nama ijaarratanii ijoollee kanatti qaban malee nama ijaarratanii ijoollee kanarraa iddee tokko nama kamii waliin hin qaban ijoollee kun. Sababni qabamu ijoollee kana yakki isaanii wanta ittiin himataman kanas miti namarraas komii addaan qaban waan ta'eef qaamni dhaqee qabe kuni caasaama mootummaa ta'aadha kan itti naa kaasaa jirtu akka shakkiitti. Haa ta'uuti tarii namni kun egaa fuula dhoffatee dhufe jechuu yookiin namuma qaamaaf qaamaan isaan beeku namatti siquyyuu ta'uu mala ka jedhuttis nu geessa gaafa laallu. Tarii immoo yoo waliin beekan ta'e illee fuulli isaa yoo barame boriif haaloonatti qabatu ka jedhus ta'uu mala ta'a hin beennu gaa isa kana rabbiif dhiifna. Mee ijoolleen kun qabamanii bultii meeqa booda daangaan qabamanii guyyaa meeqa booda mana hidhaa ergi turaniiti kan baafame ajjeefame? Gara guyyaa gaafa akka lakkoofsa biyya kanaatti lakkoofsa bashaatti lama kuna shan guyyaan qabamanii gaafa qaamni sadii ganama immoo kan wareegamu. Kan inni ajjeefame qaamni kun ajjeese gaafa qaamni sadii jechuudha. Oggaa ajjeefame kana tarii ifaaf ifatti ajjeesanii moo dhoksaatti ajjeesaniiti reeffumti isaa argame wanti adda baafatta yoo jiraate tarii ergi du'ee reeffuma isaa argitan moo yeroo inni ajjeefame beekamaadha laata? Yeroo inni itti ajjeefame beekamaa miti nu gara akka namnis maatiinis firoontanis hiriyoonni isaa beekanittis kaambiitti hidhamee jiraadha. Kan beeku garuu maatiin illee kan nama sana hoggaanii achitti wareeganii jiruyyuu namni kamiyyuu du'aa isaayyuu nama biraatu beekamaa qabaatee beekanii namoonni naannoo sanarraa waajjira lafa hidhaa sana fuudhanii kaambii waraanaa sana siviil sarviisii lafa iddoon itti hidhamee fuudhanii naannoo meesii darbanii naannoo mukkoo lafa jedhamu naannoo bishaan birbisaa harka bitaatiin qabanii daggalaa keessatti ajjeesan. Reeffi isaa kan argame bakka itti hidhamee turerraa fageenya deemee galaana biratti yookaan laga birbirsaatti argame jechuudha. Egaa geessanii achitti ajjeesaniif erga ajjeesanii reeffa isaa achitti dhaqanii gataniis wanta adda baafattan hin jiru. Egaa achuma namni du'ee jira kan jedhamu odeeffannoo nama hawaasa naannoo sanarraa naannoo sa'aatii 12:20 asaasii afur wayii dhufee ture. 12 gaafattu galgalarraa moo bariirraa? Ganama lafa bariirraa. Namoonni naannoo sana jiraatan immoo iddoo naannoo dhukkee sanas nama beekamaa warri garboomfataan kun guyyaa guyyaatti namoota ajjeesu naannoo sana akkuma baran naannoo lafaatti dhukkee namni gaafa bariifaa deemu ilaala nama tarii maaltu ta'e gammoo jedhaa bula waan ta'eef. Barsiifata ta'eera jechuudha. Barsiifata ta'e gara kanatti. Dhukaasni dhagaamnaan lubbuun namaa akka dabree ummati numa beekaa jechuudha. Numa beeka bakkaan tokko qaabisiisaniiru jedhee hawaasi naannoo sanaa gaafa dhagee ilaalu mucaan kun achitti miidhamee jira.
Ulfaata dhugaa dubbachuu fi uummata naannoo sanaa jechuudha reeffa kan arge. Iyyee uummata argee booda jarri kuniin naannoo sana iyyuu marsanii jiru. Hawaasni dhaqee ilaalee achi sodaatee mucaan naannoodhaanii ampilloodhaa naannoo itti deemu sayyoo keessa. Akkam walirraa fagaata bakki inni irraa qabame yookaan bakki jireenya isaaf bakki reeffi isaatti argame inni itti ajjeefame. Yoo xiqqaate gara kiiloomeetirii 35 ta'a. Barsiifama irraa isaanii kun isaan hojii isaan hojjechuu qaban itti jiru malee kan Oromoo irratti godhaa jiran yeroo adda addaatti biyyoota garaagaraa miidiyaa irraa isin agarraa ijoollee lafa qabanii fuudhanii biyya biraatti dhaqanii garbu. Yoo ajjeesuun barbaachise immoo maatiin oofqatu magaalaa sana keessatti immoo su ajjeesanii bareedaa ture. Garuu dhaqanii daggala keessatti gatanii sanuu hawaasa arge hawaasi ka argirraa immoo iyyuu hawaasa sanaan hawaasi sun awwaalla jennaan asumatti awwaaltuu jedhanii hawaasa sana akka isaan awwaalaniif kakaasan. Kana jechuun amma kan isaa qofa miti namoota hedduu gaafa ajjeesanii bakka irraa qaban bakka dhalootaa irraa baasanii bakka biraatti geessaniiti ajjeesanii gatu jette tarii maatiin argee akkan awwaallanneefidha natti fakkaata gaa. Dhuguma barameeras yeroo baay'ee wanta akkasii taateen kun bubbuleera ta'uu ka jalqabe ummatumaaf ifaa ta'uufani kanan si gaafadhe. Bakka reeffi isaa argame sanaa ummatumti achi akka awwaaluudha kan qaamni mootummaa kun gochaa ture. Achi deemanii akka maatiitti roottan isaa hiikanneef humna waraanaa mootummaatiin eegamaa ture. Reeffumti isaa. Firootumti isaas ijoolleen isa beekanillee dhaqanii asuma achi ilaalanii mucaan kun eenyuun akka ta'e jalqaba irraa hawaasni naannoo namoonni hin beekne waan ta'eef odeessi kun gaafa haasamu mucaa kana hidhamee jira waan ta'eef ijoollee kana tarii ijoollee kanaa jedhanii ijoolleen naannoo sana magaalaa jedhaman gaafa dhaqanii fageenya irratti arganii gurbaawama kana. San booda rakkoon kun akka ta'e gaafa baranii uummati naannoo sanaa boolla qotaa jira achumatti awwaaluuf. Waan hidhattoota mootummaa dirqisiifnaan. Tole. San booda boolli sun qotamee gaafa jedhu warri hidhattoota mootummaa sun asumatti awwaalaa akka maatiin hin fudhanneef jedhanii gaafa isaan achi socho'an hawaasni naannoo sanaas namoonni naannoodhaa mucaa sana beekanii fi reeffa sana kaasanii gara maatii isaatti baadiyyaarraa gara kiiloomeetira 35 kan akka baatanii dhufu godhan. Hawaasa gara 3,000 ta'uu oolchu gandoota biraa keessaallee gandoota gara 6, 7, 8, 9 keessaa walitti yaa'ee mucaa kana jaalala qabaniif jecha namoonni hundumtuu mucaa sana gara maatii isaatti fidanii akka sirna awwaala isaa raawwatu. Inni kan inni qabame dargaggoo 3 jinisa dabalatee nama 4dha. Namoonni 3 isa biraa lubbuudhaan hafan jedhamaa ture. Bakka hidhaman irraa baafamanii eessa akka jiran hin beekamu odeessi jedhu jira. Dhugaadha hagammattoo bakki geeffaman barame moo hin baramne? Ammarraa baramee waajjira poolisii Akasayyoo kan jedhamu jiru. Lubbuudhaan jiru. Lubbuudhaan jiru jedhan. Odeessi kun lubbuun jiraachuun isaanii bakka tamma jette jiraachuun isaanii qabatamaadha moo tarii waan shakkitan immoo qabdu? Jiraachuu isaanii immoo qabatamaatti ani firoota isaanii irraa akkam ijoollee sun jedhee gaafa odeeffadhu waajjira poolisii Akasayyoo akka jedhamatti dhufeessu. Firoonni yookaan maatiin ijoollee kanaa jechuudha. Mi'a ta'u guyyaama inni du'e kana reeffi namoota 2 bakkee irratti akka argamellee odeessi keessaan nu dhaqqabe ni jira. Tarii kun dhugaadhaa reeffi namoota argame jira yoo argameera ta'e eenyummaan isaanii adda ba'eera. Gara eerpoortii sanatti gara Finfinnee meetti jedhamutti reeffi namaa jira jedhanii odeessaa turan guyyaa sanallee. Namoota reeffi dhugaa ta'u taanee isaaf jiruwattan baasnee wanti suni millee ijoollee warra mucaa kana wajjin hidhaman sana seenee shakkaa turre. Garuu waan odeessa akkasii ture jedhu baasa wanta adda bahee hin jiru. Garuu waan beeknu hin qabnu guyyaa guyyaatti ijoollee Oromoo akka baalan kaa'aa waan ta'eef ijoollee dubaraarraa qabanis kana gochuu danda'u jarri kun. Yeroo gammaatti wanti kun hin qulqulloofne jechuudha. Mee amma maatiinsaa ergi awwaallatanii gadda taa'uun hin danda'ameera laata gadda akka odeessa darbaa dabarsa argannetti bilbilli keessan illee bilbila gara sanaallee argachuuf guyyaa sanarraa qabne yaalaa jirra hamma guyyaa irraatti isin argachuu hin dandeenye egaa carraa ta'e har'a bilbila keessan arganne
guyyaa reeffisaa kaafamee dhufe sanaa xiqqoo boo'uun gadda taa'uun illee haala ulfaataadha ka jedhu odeessa darbii dabarsaan dhuferraa dhaga'uu dandeenye jirra. Kun akkami maatiinsaa ilma isaanii manaa fuudhamee ajjeefamee bakkeetti gatame reeffa gaacarraa kaafatanii awwaallachuu argataniiru tarii ta'anii gadda isaanii ibsachuufoo haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Egaa maatiin illee ka magaalaa jirullee magaalaa kan ta'e qaamni nageenyaa golaa gaariidha keessa dhufaa ture. Maatii isaa firoota gara magaalaa jiran immoo. Gara magaalaa jiran hordofamaa turanii kanaaf immoo gara magaalaa taa'uu hin dandeenye. Walumaa galatti magaalaa dandeenye. Keessa taa'uudhaaf dhorkamaniiru. Bara baadiyyaatti immoo kan ture mucaan suni awwaalame ka'ee mana maatii akkoo isaatii akka taa'an jedhanii asuma isaafaa. Mana makaanitti yookaan galtee wanta adda addaa galgala sanatti naannoo magaalaa inni keessaa qabame sana gajjallaa ishii jedhamtu jira ashiirraa sochii asii ol godhanii turan jarri kun warri jalqabamuu isaanii. Kanaafaan immoo shororkaa adda addaa ammas waa dabaluu jedhamuuf gara maatii kuusaatii geessanii turan harmee isaafaa. Amma gadda ka ta'a jiran haati isaa mana isheetti taa'uu hin dandeenye gara baadiyyaa mana akkoo isaatiitti gadda isaanii taa'aa jiru jechuudha. Gadda taa'anii jalqabuma irraa ka'ee jiru isaan kun abbaa malee guddise haati isaa. Gara mana akkoo isaatii taa'uu ture ergasii immoo jaartoliin biyyaayyuu wanti ta'e numa wajjin hatamu malee namni ganaa isaa. Yoo nu fitan suuratti nama fitan jedhanii achirraa fuudhanii gara mana obboleessa mucaa kanaatti fuudhanii achi taa'anii jiru. Amma mana obboleessa isaatii taa'eeru gaddaa jechuudha. Haa ta'u egaa akkati naan jettettis akka odeessa miidiyaalee hawaasaa garaa garaa irraa argannuttis egaa daangaanii nama nagaa nama uummata isaaf maatii isaa keessatti jaallatamaadha jettee kaaftee dararaa mootummaa gabroonfataa dhufaa darbaadhaan irratti wal jijjiiruun illee akka riyaasaa barnootaaf ba'ee barnootallee xumurachuu dhabee addaan kutee yookaan ari'atamee akka galeedha kan natti himte. Ammas egaa galee carraa maatii ijaarrachuu argateetu egaa carraa isaa kanatti milkaa'uu hin dandeenye mee maatii ka godhate dhiyoodha moo daa'ima qaba moo hin qabu? Maatii ka godhate dhiyoodha daa'ima hin qabu. Yoo fuudhe jechuudha. Yoo fuudhe. Taateen kun egaa isa qofarratti miti addatti magaalaa Dambidoollootti yeroo garaa garaa deddeebi'ee taa'aa jira. Waggoottan darban kana dura Amaanu'eeliin marfata irratti uummata duratti haala gaddisiisaadhaan kan ajjeefame hidhattoota sirna nama nyaataa kanaatiin ammas illee haalli waliigalaa naannoo sana jiru ulfaataa akka ta'e kaasteeti turtemee haga sa'atii ammaa anaaf ati wal dubbisnu kanatti haalli naannoo sana gandoota yookaan godinoota achi jala aanota godina sana jala jiranitti wanti mul'ataa jiru maal fakkaata? Amma dhugaa dubbachuu hojii nuti haadha. Waraanni mootummaa lafa keessa lafa barii halkan irraa ka'ellee sochii adda addaa geggeessee ampilloo kana keessa naanna'ellee namoota garaagaraa ajjeesuu amma yeroo darbee ampilloo da'oo toobbi lafa jedhamutti abbaa haadhaa fi mucaa walitti ajjeesanii jira. Qurarfaan kana keessa qurarfaan guyyoota afur jedhamu daa'imman qabaman keessa. Aanaa kam jala godina Dambidoolloo jala? Kelleewwan laggaa aanaan billoo ganda torbii da'oo torbii. Nama dingataa jedhamu mutaasaa qomatti qaba baatan wajjiniin mana namaa taa'u keessatti illee qabadue. Mana namaa godoo namaa keessa jiraatu. Waan dubbatamu qabdu waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola baname. Kana booda namni sun achi jiraata godina keessa jiraata nama mucaa xinnoo qabu mucaa xinnoo kaayii qomatti qabatu wajjin ta'ee mucaa xinnoo immoo lafa godhamte. Ijoolleen kun yoo xinnaate ijoollee waggaa 10 gadi jechuun akkasitti yeroo adda addaa kan yaa'eera keessatti akkas namni guddaan kan godhu kan rakkataan kan jiran illee kan namni lubbuudhaan darbeef jira namoota bakkoota adda addaa olli gara waabaa kana keessallee bakkoota adda addaatti bakka rakkoon kun deemaa jira. Sayyoo kana keessa naannaan immoo bakka immoo kana waama Oromoo fixanii guduunfuuf deeman fakkaata. Deemsisaan deemaa jiran.
haala kana keessatti tarii hawaasni wanta jedhu kanatu furmaata jedhee waan akka furmaataatti akka falaatti lafa kaa'ate yerootti wal argitanii waliin dubbattan yoo jiraateme. Waasi furmaata kan jedhu waaqa isaa kadhatee waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiree waliin qabsoo gaggeessee mootummaa garboonfataa kan ofirraa argatu waan jedhamu amaname. Faniyaa wanta irraa eeggannu tokko illee hin qabnu. Waanuma kanan akka riyaattis kamari'annu qabnu. Deebii waan deemuu qabnu. Sirna haraamu kana waraana bilisummaa Oromoo jala duukaa hiriiree waan isaatti kennee lollee ofirraa deebisuu qala wanni tokko biyyaa haati Oromoo bo'aa jiraatti waan ta'eef furmaati jiru kanuma jennee amannanii akka hiriyoota keenyattis hawaasa dubbannus. Mootummaa yeroo garaagaraatti kan inni kaasu kunoo daangaa fa'aa dabalatee illee namoota garaagaraa yeroo lubbuu isaanii dabarsu warra uummata dararanidha. Warra uummata rakkisanidha jedhee maqaa abbaa torbee yookaan shanee jechuudhaan maqaa waraana bilisummaa Oromootti maxxansee maqaa balleesseeti fuula miidiyaa isaatiin afaafaajjii uumaa kan oolu. Mee akka mootummaan jedhu kana gama waraana bilisummaa Oromootiin rakkoon naannoo sanatti uumame uummanni komii inni qabu jira. Komii tokkoyyuu hawaasni qabu. Hawaasni beeka waraana bilisummaa Oromoo duula oduu miidiyaa sagaltamii odeessaa oolu malee waan tokko habeeku hawaasa kan jiraachisu kan. Uummata kana waraana kana kan tajaajilaa jiru hawaasa ilmaan isaati. Kan isarraa qolatu malee kan isa ofiisaatiin wareegamee hawaasicha sifatti baasuudhaaf deemuudha malee warri sun hinuma oolu. Kaleessa deemgaddas waraana bilisummaa Oromoo qofaa darbaan hinuma jirtu malee waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan jedhan ilmaan isaati hawaasa kanaaf. Dhugaa dubbachuuf akkuma amma kaastee rakkoo yeroo garaagaraatti uumamaa garuu sababa neetwoorkiin intarneetiin addaan citee jiruuf ka bilbilaas kan intarneetiis waan hin jirree fi haala uummanni keenya lixa Oromiyaa waliigalaa keessa jiru argachuuf illee hin carroomne har'as akka carraa ta'e sa'aatii wal arginetti addaan nu jalaa citeeti ture. Atis rakkoon garaagaraa akka ta'ee fi sababuma neetwoorkiitii fi gurraa hawaasaa yookaan miidiyaadhaan dhageettii akkan arganneetu naa kaaste. Mee dhaamsa dhumaa maal qabda laata? Haala mootummaan gabroonfataa kun Oromoof Oromiyaa irratti ajjechaa dararaa garaagaraa raawwataa jiru irratti uummata Oromoofis ta'e qaama dhimmi ilaaluuf jettee dhaamsiti qabdu yoo jiraate. Kan inni dhaamsan qabu uummata Oromoo kamiyyuu kan isaa qabaa giddugala jiraatee kaaba jiraate kamiyyuu wanta ta'u gaafa nama tokko irratti ta'u akka kan isarratti borga'utti ilaale yoo iyyuu waraana bilisummaa Oromoo jala ka dhugaaf miindaan yookiin qarshiin ka boomee ka deemu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegamatti kaffalee waan kana goolabuuf furmaatatti godhuuf ka socho'u kaayyoo daandii waraana bilisummaa Oromoo jala hundumtuu ka socho'u hiriiru. Akka kaleessa deemee warri garboonfatan sirna haraamuu kana jala hiriiranii nu Oromoodha jechaa yeroo adda addaatti nu miidhan kun isaan bayyanachiisuuf namoonni meeqa jala yaa'an sanarraa wantoota gaariirraa baranii waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiranii akka waliin socho'u. Tole ulfaadhugaa haala rakkisaaf ulfaataa kana keessa teessee rakkoo uummanni kee keessa jiruu fi gadda obboleessa keenya dabalatee uummataa gurra uummataatiin waan geesseef guddoon si galateeffadhaa ulfaadhuun siin jedha. Daangaan egaa isin qofarraa miti maatii isaa fira isaa qofarraa miti Oromoo mararraati kan irra ta'e gaaf lubbuun isaa jannattu galanni isaa bilisummaa ta'u jecha akka sagalee bilisummaa Oromoottis uummata Oromoo bal'aas bakka buunee jajjabina isiniif hawwinaa jabaadhaa ulfaadhu galatoon. Galatoomaa isin beekamaa. Kambalia kakidugana kankaba kipa kakesabala Kambalia kakidugana kankaba kipa kakesabala Oromo gandira jala garayu barbada mala Kanuba suraro jala
Mirga uumamaa fi seeraan dhorkamne qabeenya keenya irraa hiyyoommanne alaagaan olii gadi oofamne hangaa yoon jiraan na gabroonfamne. Cambadia kan gitu gada, sangkaba kipa kan kita pada. Oromo gandira gada, karayu berbada bada berbada bada. Kanuba roro jala roro jala. Akan berane gabrumang buyan tiada timala kabenya bungnan kapsotin kita kaawon tuma dilitu pada wang kali kudan Cambadia kan gitu gada, sangkaba kipa kan kita pada. Oromo gandira dada, karayu berbada bada berbada bada. Kanuba roro jala roro jala. Madagal rumah kaplotu desa, jalata gorsa dadawa desa. Madagal rumah kaplotu desa, jalata gorsa dadawa desa. Cambadia kan gitu gada, sangkaba kipa kan kita pada. Cambadia kan gitu gada, sangkaba kipa kan kita pada. Oromo gandira dada, karayu berbada bada berbada bada. Kanuba roro jala roro jala. Karayu berbada bada berbada bada. Kanuba roro jala roro jala. Karayu berbada bada berbada bada. Kanuba roro jala roro jala. Karayu berbada bada berbada bada. Kanuba roro. Egaa hordoftoota keenya sagantaa har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti obba'ee jira. Sagantaa jimaatan haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.